قرآن ندبت إن الله لا يغير هم نامو نفسي ساكرة ججيرو نتوفي تجلنا ما لليل ندريرو كانوا بني هوف ججيرو ندير كما يا إخواني إسلام ماني فبانا نوغرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردوفتوتا كينيا بكم أجرتنو تلاقيني ربي سمرها جراتو سكندا كينيا الجيرة ما في رمضان كان جدو الرس والتدي بنجرة بقى ربي نقول يا راتي نسكه رمضان كينيا ربي نروح كيبلو رمضان كنا كيسلي نمج الجيرة ما بربادة مسنة في ده فول ربي تين نجينا نولجه ربي نهاجرو جتّا سكندا دبر كيستي كابتيلي مراسة كاسني دبر سنة جرة كابتي نتير تدافني نمني توك أوف جيرو لاب مالتو إسا بربادة ساجرو كابتي توك الركافني كرات دامنا إن شاء الله رسن قولمني كربرات الكام فنجد سونيس نمني توكو يغافا أوفين جيرة جرو إيسر أككو كبو مالي في نمو يروبا نمني هنيادا أكمتن جرينيا كي يجيرة دا أكمتن جرينيا كي يغرفول رات فوي فدا كنجرو يادا كمبرا كان ملمو يروهم دا أتي الجتة تيسوس جيرمني يرو تشرر رفاتا هاججو ونمان دابتي بكا tokkotti hafu jijjiirama qofa akka ta'e dubbannee jirra. Kanaaf yoo atitee sillee jijjiiramni sin dhiisu. Kanaaf guddaan saadhaa murteen ati kana keessatti fudhattee jennaan si fayyaduu danda'u akkaataa atitti jijjiirama kana simattuu jechuudha. Jijjiirama kana haala kamiin simataa jirta? Kara kamitti oofaa jirta? Karan taanetti si oofaa jiramoo jijjiirama kanatu si oofaa jiramoo situ jijjiirama kana immoo kallattii qabsiisee karoo fi keetii fayyadamtutti ooftaa kan jedhu irraa kaafnee tarkaanfannee turre jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa qabxiin duraadhaa namni tokko jireenya isaa dhuunfaa isaa jijjiirrachuudhaaf akkaataa itti yaada isaa jijjiirrachuu qaba. Yoo waan tokko yeroo hunda an dadhabaadha jedhee of yaadaa ture, an nama waan an gallee fi anama hojjetatee of hin dandeenye nama humna hin qabne jechuun jireenyi isaa yeroo hunda wanti negatiifaadha itti dhagahamu ta'e waan kana jalqabu ofirraa jijjiiruudha. Ani ilma namaati dandeettii rabbiin naa kenne ilma namaa kamiifuu dandeettii walqixa kennee fi abbaatu itti kuufatee itti dabalatee kassabatee bakka barbaadamu sana gaa kan jedhu situ uummachuu danda'a jechuudha. Akkaataa yaada keetiidhaa yoo sirreessitee wanni achi boodaa hundi isaadhaan ilaafaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf obboleessa kiyya yaa ilma dargaggeessaa intala shamaraatis jalqaba of gaafachuu qabda. An kun akkamittiin jijjiiramuu qaba? Akkamittiin jireenya kiyya jijjiirrachuu qaba kan jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Yoo ofii keetii of hin gaafanne jijjiirama kana keessaa karaan adnitti waan inni itti sigatu yookiin karaan irratti si darbee deemu hubachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf of gaafadhu. Inni lammaffaan ibhath an hadafika fil hayaat. Kaayyoon ati jireenya kana keessa jiraattuuf maali? Jireenya kana keessatti maal barbaadda? Eessa gahuudhaaf yaadda? Maal argachuudhaaf dheebotta? Maal argachuuf hawwita? Bakki gahuudhaa deemtu barbaaddadhu jalqaba jechuudha. Bonaa ganni dhufaa deemu jijjiiramni yerootti dhufaa deemu kana keessatti ati immoo eessa akka gahuudhaa deemtu jalqaba of gaafachuu sirraa barbaachisa. Haddid maa huwa aham? Maaltutu irra ahammiidha? Wanni jireenya kiyya keessatti akka muhimmiitti na barbaachisu, akka dureetti na barbaachisu maal kan jedhu of gaafadhu. Yoo kana if gaafattee wanni achi boodaa siif laafuu danda'a. Inni lammaffaan yeroo gattaa'ii qophaa keetiif mana keessa gattaa'ii bakka yaa'ii hin qabne bakka jeequmsa hin qabne taa'ii yaadi. Waan yaadde sana immoo barreessuudhaaf yaadi. Wanni ati jireenya kee keessatti adda dureedha wanti kun adda dureedha ta'in na barbaachisa jettee kaayatte sana yeroo kenniifiiti barreessi lafa kaa'i. Gaafa kana goote booda tarkaanfiitti aanutti tarkaanfattaa jechuudha. Wama alladhii yaj'aluka sa'iidan wanni addunyaa kana keessatti gammachuu siif fiduu danda'u maali? Yeroo baay'ee namni waa hedduu qaba. Inni tokko gammachuu bakka garagaraatti barbaada. Kaan maallaqa keessatti barbaada, kaan bakka taphaatitti barbaada, kaan jireenya bultii keessatti barbaada. Wanni irra hedduun namaadha, wanni namni baratuuf, wanni namni hojjetuuf irra guddaan isaadha. Parsantaa olaanaan itti gammaduudhaaf, itti gammadee jiraachuudhaaf. Baay'een namaadhaan moon argatu. Kanaaf
of gaafadhu waan si gammachiisuu danda'u situ argachuu danda'a malee namni sitti himuu hin danda'u abadan. Yoo ati waan si gammachiisu waan jireenya kee keessatti tasgabbii sii fidu haara galfii sii fidu ati hubachuu hin dandeenye namni sii fiduu hin danda'u. Kanaaf waan gammachuu sii fidu tarreessii lafa kaayadhu. Akkasuma jireenya kee kana keessatti yoo wanni ati galmaan gahuudhaaf barbaaddu maalii kan jedhu lafa kaa'adhu jechuudha. Achi booda haala itti jijjiirtu yaaduudhaaf haala itti jijjiiruudhaaf deemtu sana yaadi jechuudha. Kanaaf qabxiin lammaffaan isa kana. Qabxiin sadaffaan waraqaa fudhadhuutii obboleessa kiyya obboleettii kiyya namni umrii dargaggummaa keessa jiru umrii ijoollummaa keessa jiru har'a waggaa 5 booda waggaa 10 booda waggaa 15 booda waan tokko hojjechuudhaa deema kan jettu waraqaa tokko fudhadhuu lafa kaa'adhu. Waraqaa san keessatti abjuu kee barreeffadhu. Yeroo baay'ee gaafa ijoollummaa namni abjuu hedduu abju'anna. Ankanan ta'a akkanan ta'a ankanan godhadha ankanan godhadha ankanan godhadha. Waan baay'ee tokko abjuutaa turaa jechuudha gaafa daa'imummaa ilmi namaadhaan. Gaafa dhaqee guddatu gaafa dargaggummaa gahu abjuun isaas hundi isaadhaa daaraa jalaa tahaa jechuudha. Sababni isaa maali? Abjuu sanatu wahirra hin kaa'amne waraqaa irratti hin qabamne yookaan bakka barbaadu sana tokko hin kaa'anne jechuudha. Idan har'a waraqaa tokko yookiin taappeellaa tokko lafa kaa'adhuutii abjuu kee irratti barreeffadhu. Ganamaa galgala hanga bariitii lafaa ol kaatu hunda hanga sitti bari'uun hanga dhiisifattee bariisifattuun abjuu kee sana ilaali. Wanni sun yoo jabaa ta'e yoo ulfaataa ta'e illee sitti laafaa deema jechuudha. Wanni sun waan mustahiila fakkaataa ture yeroo ati guyyaa guyyaatti ilaalaa deemtu wanni sun siif laafaa deema. Kanaaf waraqaa tokko irratti abjuu kee barreeffadhu lafa kaa'u. Inni sadaffaan ittikaadu khuxuwati tuhaqqiqu ahdaafak. Namni kaayyoo garaagaraa qaba. Kaayyoo guddaa qaba. Kaayyoo bara dheeraa qaba. Kaayyoo yeroo gabaabaa qaba. Kaayyoo kee keessatti kamtu bara dheeraadhaaf na gargaara na barbaachisa. Kamtu yeroo gabaabaa. Wanni ati beekuu qabdu obboleessa kiyya obboleettii kiyya kaayyoon ni jijjiirama jechuu beeki. Kaayyoon namaadhaa yeroo yerootti jijjiirama. Kaayyoon waggaa 5dhaa waggaan 5 san dhumnaan ni jijjiirama. Kaayyoon waggaa tokko guyyaa tokko san dhumnaan ni jijjiirama. Kaayyoon ati har'a Ramadaana keessatti qabdu Ramadaanni kun dhumnaan ni jijjiirama. Maaliif kaayyoon galma tokko ittiin gahuudhaaf karaa kaayatan riqicha godhatanidha malee kaayyoo jechuun waan isa qofaaf jiraatanii inni hin jijjiiramne jechuu miti. Kanaaf yeroo kaayyoo kaa'attu haala jijjiirama kanaa wajjin wal madaalchisii wal qabsiitiitii kaayadhu jechuudha obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Inni afraffaan takhallas minan nadam. Gaabbii irraa ka'i hin gaabbin. Waan dabre jijjiiruu hin dandeessu. Waan waggaa darbe hin hojjetin har'a deebiftee jijjiiruu hin dandeessu. Waan yeroo darbe dogoggora hojjette san har'a sirreessuu hin dandeessu jechuudha. Deebi'ee osoo hojjechuu dhiise jettee of cinqaan ooliin. Wanna darbe sun darbee jira. Jireenya kee har'aatii fi kan egeree jiraadhu. Inni hojjettee dabarsites inni hojjetin hin dabarsites yeroo isaatii wajjin darbee jira. Har'arraa kaasee jireenya kee har'aa jiraadhu. Yoo jireenya darbe keessatti of nyaataa sheenawaa qalbii kee achi keessa jiraachiftee jireenya isa darbe sana qofa osoo hin ta'in kanarraa kan of jalaa booressitaa jechuudha. Namni tokko jijjiirama mataa isaati irratti fiduudhaaf jijjiirama mataa isaa galmaan gahachuudhaaf kaayyoo barbaade tokko bira gahuudhaaf waan darbe keessaa buqqa'uu qabaa jechuudha. Wanna darbe hojii yoo jiraatte jireenya har'aa booressita. Wanna darbe hojii yoo jiraatte jireenya kee bultii har'aa booressita. Wanna darbe hojii yoo jiraatte jireenya kee har'a hawaasaa wajjin jiraattu booressitu. Li'annahu jarri har'a sii wajji jiru ati kaleessa keessa jirtaa jechuudha. Jara hubachuu hin dandeessu. Jarri si hubachuu hin danda'an. Gaafa jarri gammachuu qaban gadda haasoftaati. Gaafa jarri gadda qaban gammachuu haasofta. Kanaaf jireenya darbe qofa osoo hin taane jireenya fuulduraa irratti xiyyeeffadhu jechuudha obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Qabxiin ati jijjiiramuudhaaf mataa kee jijjiiruudhaaf tarkaanfii ofirratti fudhachuu qabdu qabxiin jabaan qabxii kanaa jechuudha. Namni yeroo baay'ee an akkasin ture, an bara akkasin ture yookaan qabeenya abbaasaa yookiin dandeettii abbaasaa yookiin ogummaa abbaasaadhaan osoo dhaabbatee haasa'uuti har'a osoo ogummaa tokko hin kuufatin namni biraa barnootaan biraa kuta. Namni gariin immoo kan silaa har'a hojjetee jijjiiramuu danda'u rakkina abbaasaadha. Nuti abbootii keenya akkana keessatti nu dhalan. Abbootii keenya rakkina keessatti nu dhalan. Abbootii keenya jireenya akkanaa kana nuuf fidan. Osoo kana kumatu osoo jireenya darbe kumataa ooluuti har'a ilmi namaadhaa biraa biratee yookaan hojjetee guddatee bira tarkaanfataa jechuudha. Kanaaf jireenya darbe keessa jiraachuu keessaa bahi jireenya fuulduraatiif tarkaanfadhu jechuudha obboleessa kiyya. Obboleeyyan kiyya obboleettii kiyya. Kana dhaggeeffachaa jirtan jireenya keenya keessatti jijjiirama dhuunfaa keenyaadhaa
jijjiirama milkaaha akkamitti fiduu dandeenya kan jedhu qabxii muraasa irraa kaafnee jirra. Qabxii itti aanu inshallah sagantaa itti aanu keessatti waliin ilaalla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. قرآن ندبت إن الله لا يغير هم نام نفسي ساكرة ججيرو نتوفت جلنا ما لليل تريرو كانوا بنيه ججيرو ندير كما يا إخواني إسلام ماني فبانا نوغرسي